Oduu keenya guyyaa saanbanaatiif qabanneef ni dhiyaannee jirra. Hanga xumuricha qophichaatti nu turtii taasisaa hin jennaan. Filannoon Somaalilaandiidhaa guyyaa lammaffaaf adeemaa jiraachuu isaa isin beeksifna. Oduu keenya kan lamadaatiin godina Baaleetti namni tokko sababa lafaaf jechuudhaaf lubbuu namaa baasuun isaa dhagahame. Namoonni kunneen waliin ta'uudhaan haadhoo abbaa irraa qaban ilmoo waggaa afuriitti bahuun isaaniis dhagahameetii jira. Oduu keenya kanatti aanuun Somaaliin Itoophiyaa fi Oromoo gidduutti wal qabanii kan jiran lafa magaalaa Dirre Dhawaattii fi Moyyaalee jedhamtutti galii kanaanis ergaanii yeroo hedduu wal lolaa turan ammaaf immoo gara filannootiin akka adda ba'an kan jaamaadhaa jiru. Yaadeen guddaa tajaajila filannoo irra jiran. Oduu keenya ammaaf nu faana turtii taasisuu dandeessan oduu keenya gara Somaalilaandii irraa qabnu isiniif dhiyeessina. Mootummaan Somaalilaandii Muusaa Bihi Abdiin ergaa gara fuula miidiyaa isaaniitiin dabarsaniin akka jedhanitti filannoo har'aa kana yoo mo'ame irraa hin gala jechuudhaan abdii guddaadhaan dubbatanii jiran. Filannoo isaanii kanaanis hawaasni isaanii bahee akka kan filachaa jiru mootummaan Somaalilaandii abdii isaa ibsatee jira. Haaluma kanaa yakkamtoonni kunneen godina Baalee Bahaatti kan hojjetan yoo ta'an godina Baaleetti kanneen namoota kana ajjeesanii ilma namaa ajjeesanii turan kun haroo lafaatiif jecha kan ajjeesanii. Isaanis daa'ima waggaa afurii Waawwii Muhammad jedhamu ajjeesuun kanaafuu himatamaan Alooshee Ibroo jedhamu saffisaan namoota qopheeffachuudhaan arganii saayiban isaaniin ajjeesee ture. Haaluma kanaatiin isaanis kan ka'anis kanneen miidhaa kana ilma namaa kana ajjeesanii turan wal himannaa lafa irratti wal dhabdee keessa seeneen kanaafis haloo qabachuudhaaf yeroo hedduu kan ture gocha suukanneessaa kana raawwachuun isaanii karoorfame. Innis duraatiinis daa'ima waggaa afurii Waawwii Muhammad jedhamu ajjeesuun isaanis dhagahame. Keenya kan itti aanutti ho'ita darbinutti Somaaliin Itoophiyaa lafti Oromoodhaa Oromoon qabdu hin jiru lafti Oromoodhaatii miti Dirreedhaaf Moyyaaleen lafa Oromoo hin taatu akka lafa Somaaliidhaa taatu jechuun mootummaa naannoo Somaalee qeeqaatii jiran. Mootummaan naannoo Somaalee Mustafee Muhammad Umar lafa teenya gurguratee jira. Lafa teenya akkamitti gurgurachuun hin danda'amti jechuudhaan dubbachaa jiran. Guyyaaleen gaddaa ibsa baasanii lafti Oromoon qabdu hin jiru lafa keenya dirqamaaf Oromoodhaaf dabarsaatii jiran jechuudhaan lafoota kana wal falmii hedduu irra kan ture guyyaaleen gaddaa filannoodhaan akka adda baafamu gaggeeffamaa ture. Hawaasni isaanii akka dubbachaa jiranitti Oromoo lafa tana irratti gadhiisanii kan keenya immoo akkaaniif asirraa dhufeetis hin jiraanneef dhorkaa jiran jedhan. Filannoo guyyaa hanga kanaafis gaggeeffamaa deemu kanaanis uummata Somaalee irraa dhorkanii uummata Oromoo gaggeeffachiisaa jiran kan jedhan. Kun immoo dubbii sobaa akka ta'es namoonni hundinuu ni dhagayan. Karoora ammaan dura irratti gaggeeffamaa tureef lafa Moyyaalee fi Oromoo gurra du'aa moolee cinassan bakkanneessa Oromoo namoonni dirqamaan saamaadhaa turan humnoota fiinxaleeyyii abdii illee jalatti ilaallatanii lafa Oromoo dirqamaan saamaa turan. Har'a immoo lafti tun lafa Oromoo waan taateef Oromoon akka biraa dhiiftee filannumaan akka adda baaniif yaalii godhaatii jiran. Haaluma kanaatiin Somaaliin lafa teenya dirqiin Oromoodhaaf kan namaati jirti.